Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanel keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadha isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsiiwwan Department of Accounting and Finance keessatti fudhataman jechuudha kan waliin ilaallu. Egaan yeroo xiqqoo isinirraa fagaadhee jira jechuudha haaluma tokko tokkooni. Egaa amma Fundamental of Accounting 2 paartii hafe jechuudha. Innis chapter 5 Accounting for Corporation kan jedhu isa siniif qabadhee dhufe jechuudha. Isa siniif fantumura erga isa xumurree cost 2 fi financial management 2 sin qaqqabsiisuu fayyaala jechuudha. Gamanumaan mee gara kallattumaan gara mata duree keenyaa irratti haaceenu innis Accounting for Corporation kan jedhamu jechuudha. Form of business ilaalaa turre yeroo dura sole proprietorship fi accounting for partnership ilaalaa turre jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo accounting for corporation kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Corporation maali? Gosa business akkamiiti kan jedhu ilaalla. Accounting isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Egaan maatii channel keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii channel keenyaa taanu jajjabeessa. Akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna. Egaa kallattumaan mee gara mata duree keenya har'aatti haaceenu innis accounting for corporation kan jedhu jechuudha. Accounting for corporation gaafa jennu maal fakkaata isa jedhu as keessatti akka learning objectivity kan jiru discuss the major characteristics of corporation kan jedhu amalootawwan corporation ni ilaalla. Explain how to account for ordinary share, preference and treasury share kan jedhuun ilaalla. Explain how to account for cash dividend, share split kan jedhu kanallee ilaalla. Statement presentation fi analysis isaaniillee ni ilaalla jechuudha. Mee corporation maal akka ta'e ilaallu. So the corporate form of organization jedha topikiin keenya. Egaa corporation kuni corporation is an artificial legal being created by government charter and possessing many of legal right of natural person jedha. Government charteriidhaan business form ta'uudha. Innis artificial person yookaan legal person isa jennudha. Kana jechuun akkuma natural person jechuudha. Akkuma nuyi keenya akkuma nuu kana maalidha? Right mataasaa qaba. Obligation mataasaa ni qaba jechuudha. Mirgaa fi dirqama mataasaa qaba jechuudha. Ofiif itti gaafatamaa jechuudha. Itti gaafatamummaa mataasaa assume godha jechuudha. Artificial legal being yookaan legal person jechuun keenya kana agarsiisaa jechuudha. An entity separate and distinct from its owner jedha. Entity maalidha? Ownerii isaarraa adda ta'edha jechuudha. Ownerii fi eenyu ownerii fi entitiin sun separate entity separate body'dha jechuudha. Kana jechuun waan owneriin hojjetu kana jechuun owneriin sunii fi eenyu organization sun body garaagaraati jechuudha. Kana jechuun isaan waan walitti isaan fiduun qabu jechuudha. Owneriin waa biraadha. Kan inni separately manage ta'a jechuudha karaa bira. Separately manage ta'a jechuudha. Management isaa keessatti owneriin maaliin qabu jechuudha? Qoodan qabu. Qooda kan inni qabaatu nama board of directory kana filachuudha malee directly managing godhu jechuudha owneriin. Indirectly manage gochuu danda'a garuu directly akka partnership akka sole proprietorship sana managing godhu jechuudha. Egaa entitiin kun yookaan corporationin kun purpose isaatiin classify gochuu dandeenya. Ownership isaatiin classify gochuu dandeenya. Purpose gaafa classify goon not for profit for profit jennee adda baasuu dandeenya. Kaayyoonsaa profit yookiis immoo bu'aa gaafa jennu net income isa jennu sana jechuudha. Sanaaf kan dhaabbatee fi profitiif kan hin dhaabbanne jechuu dandeenya. Akkasuma immoo ownershipidhaan publicly held fi privately held. Publicly jechuun kan uummata jechuun
paablikiitti maal kan ta'e jechuudha. Isaaniif banaa kan ta'ee fi privately held kan ta'e jechuudha. Kan nama dhuunfaasa jennu sana jechuudha. Kan arga jennee kaaraakterii garaagaraa qaba corporationin kun jechuudha. Kaaraakterii garaagaraa qaba. Kani kamirraa isa adda baasu jechuudha. Sole proprietorship fi partnership form of business irraa kan adda isa baasu kaaraakteriiwwan asirratti argaa jirtan kana qabaa jechuudha. Innis tokko separate legal existence dha. Inni amalli isaa tokko jechuudha. Kabiraan limited liability of shareholders dha. Inni kabiraan transferable ownership right dha. Inni kabiraan ability to acquire capital dha. Inni kabiraan continuous life dha. Corporate management, government regulation fi additional tax jechuudha. Kan isaan sanarraa form of business partnership fi proprietorship sanarraa kan adda isa baasu kaaraakteroota kanaa jechuudha. Akkuma asirraa argitanii continuous life gaditti kan jiru kana warra namatti sararaa jiru kan maalidha? Disadvantage isaati. Kana jechuun continuous osoo hin dabalatiin corporate management, government regulation, additional taxing kun maalidha? Disadvantage business form corporation kanaati jechuudha. Separate legal existence, limited liability of shareholders, transferable ownership, ability to acquire capital, continuous life kun immoo advantage corporation kun qabudha jechuudha. Advantage inni qabudha jechuudha. Tokkoon egaa separate legal existence gaafa jennu limited liability of shareholders kana yeroo define gochaa deemnu separate legal existence jechuun maal jechuudha? Corporation act at under its own name rather than in the name of shareholders isa jedhudha jechuudha. Separate legal existence jechuun corporationiin suni maqaa mataa isaatiin socho'a malee kan shareholderoota sanaatiin miti jechuudha. Akka partnership keessatti sana maqaa shareholderoota sanaatiin raan godha yookiis immoo foormi ta'a osoo hin taane kan inni aktii godhu jechuudha. Maqaa mataa isaa qabaa jechuudha. Maqaa kan mataa isaa qabaa jechuudha. Separate legal existence gaafa jennu jechuudha. Inni kabiraan limited liability of shareholders. Kana jechuun investment waan yoo fakkeenyaaf corporation yookiin dhaabbanni corporation kun yoo fakkeenyaaf kassare jechuudha. Even yoo liqaa kaffaluu dadhabeyyuu maalidha? Shareholderoonni suni maalidha? Waan invest godhan sana dhabu malee additionally pocket isaanii keessaa baasanii waan kaffalanii hin qaban jechuudha. Amma partnership fi proprietorship sana keessatti maalidha? Yoo fakkeenyaaf yoo dhaabbanni isaanii suni dhaabbanni sun yoo kassare yookiin yoo kufe jechuudha yoo kufe jechuudha yookiin liqaa yoo ofirraa kaffaluu dadhabe maalidha? Haga qabeenya dhuunfaa isaaniitti isaan kasaarsisaa jechuudha yookiis qabeenya dhuunfaa isaanii gurguranii kaffalu malee akkasitti nafu jechuudha. Garuu gara corporationitti gaafa dhufnu kan isaan kassaruu danda'ani jechuudha. Initial investment yookaan waan invest godhan sana qofaadha jechuudha. Kanaafi limited liability of shareholders kan jennu jechuudha. Inni kabiraan shareholders transferable ownership right. Shareholderoonni kana jechuun salphumatti maal gochuu danda'u? Sheerii isaanii sana gurguruu danda'u. Nama sheerii holdi godhe sanarraas salphumatti bituu danda'u jechuudha. Transferable jechuun isa kana jechuudha. Bituu isaaniif gurguruun isaanii sun dissolve gochuu danda'u corporationii sana jechuudha. Salphaatti individually wal bitanii wal gurguruu danda'u jechuudha shareholderoonni jechuudha. Kanaaf transferable ownership right kan jennu kun shareholderii sheerii qabu achi keessa yookaas aksiyoona qabu sana jechuudha gurguree maal gochuu danda'a jechuudha keessaa bahuu danda'a jechuudha. Kana inni transferable ownership right kan jennu jechuudha. Inni kabiraan ability to acquire
capital kan jennu jechuudha. Corporation can obtain capital through issuance of shares jedha. Share kan jennu gabaabumatti aksiyoonadha afaan Amaariffaa afaan Oromoo isaatti yoo barbaadan jechuudha. Kanaaf corporationiin maal gochuu danda'a? Easily maal gochuu danda'a? Capital acquire gochuu danda'a. Maaliifi sheerii gurguree amma dandeettii isaa qabaannaan jechuudha. Sinumti dhaabbata tokko deemtanii sheerii bitachuu dandeessu. Maaliif gaafa maallaqa dhabu jechuudha. Dhaabbanni suni maal godhaa? Salphaatti sheerii gurguraa jechuudha. Hamma eeyyamameef jira gara fuulduraatti ilaalaa deemna jechuudha. Sheerii sana yookiin aksiyoona sana gurguruun salphumatti kaapitaala isaa raise gochuu danda'a jechuudha. Ability to acquire capital ni jennu kun jechuudha. Inni kabiraan continuous lifeidha. Continuous as a going concern is not affected by a withdrawal, this or incapacity of shareholder, employee or officer jedha. Maalidha? Business going concern beektu maalidha? Lifein businessii tokko indefiniteidha jenneeti miti kan barachaa going concern keessatti jechuudha. As keessatti maalidha? Akka partnershipii fi proprietorshipii sana shareholderiin tokko yoo keessaa withdraw godhe yookiis akka carraa yoo du'e yookiis business sana keessatti hirmaachuu yoo dadhabe jechuudha. Sababoota garaagaraanii jechuudha. Maalidha? Corporationiin sun yookiis dhaabbanni sun maalidha? Sanaatiin affeekti ta'ee dhaabachuu hin danda'u. Namni biraan dhufee seenuu danda'a, bahuu danda'a. Isa kanaatiin withdraw yookaan diizii incapacity sanaatiin maal gochuu hin danda'u? Continuity isaa kana maal gochuu hin danda'u? Affect gochuu hin danda'u jechuudha. Garuu partnershipii keessatti yoo du'e dissolve ta'uu danda'a. Event siraa dhaabuu danda'a yookiin hojii dhaabuu danda'a jechuudha. As keessatti garuu akka sana gochuu hin danda'u jechuudha. Inni kabiraan corporate managementidha. Separate ownership and management jedha. Kana jechuun maalidha? Corporate management gaafa jennu directly maalin godhu jechuudha. Owneroonni yookaas immoo shareholderoonni maalin godhani? Directly managing godhani. Kan manage godhu akkas board of directory filatu. Board of directorin managementii fila. Akkasitti managementiin of jalatti employee akkas kana ni qacarama. Akkasitti maal ta'a malee hoogganama malee yookiis manage ta'a malee directory shareholderiin maalin godhu jechuudha? Managing godhu jechuudha. Separateidha. Kanaaf auditingiin faa kan inni barbaachisu jechuudha. Agency problemii barattaniitu yoo ta'e disadvantage maaliiti jechuudha kun gabaabumatti disadvantage corporationiiti jechuudha. Amalli inni kun jechuudha corporate managementii ta'uunsaa disadvantageidha jechuudha. Inni kun it often reduce an owner's ability to active manage the company. Actively manage gochuu hin danda'ani shareholderoonni jechuudha dhaabbata sana. Kanaaf inni kun akka disadvantageetti fudhachuu qabdu jechuudha. Government regulationidha inni kabiraani. Government regulation akkuma sana masinitti actively manage gochuu hin danda'u kanan siniin jedhe maal godhaa? Corporation shareholderoonni maal godhatu? Board of directory filatu. Board of directory maal fila? Presidentii fila. Presidentii jalatti immoo maaltu jira? General counsel, secretary, vice president, marketing, akkasuma finance jira, vice president operation jira. Warri kun hin filamu. Asitti treasury fi controlleriin bifa kanaan akkasitti ni filama. Akka kanatti kan inni manage ta'u jechuudha. More clear sinii gochuuf jechuudha. Egaa inni kabiraan government regulationidha. Highly regulated corporation kun jechuudha. A corporation is subject to numerous government regulation. Highly regulated akka partnership fi corporation proprietorship sana miti jechuudha. Inni kunis disadvantage corporation keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan immoo
additional tax kan jennu jechuudha. Corporation pay income tax as separate legal entity and in addition shareholders pay tax on cash dividends. Kana jechuun maalidha? Double taxation jira corporation keessatti akka san partnership fayyisana son taane jechuudha. Akkamitti double taxation jiraata? Corporation suni maal godha? Income statementiin qopheessa. Income statementii gaafa qopheessu net income isaarraa maal godha? Taxi percentii 30 jechuudha ni kaffala. Erga kaffalee booda immoo wanta isa harkatti hafte sana jechuudha net taxi sanarraa wanta hafte maal godha? Bakka lamatti qoodamitiire retained earnings fi dividendiitti jechuudha. Amma ta'e ol kaa'a, amma ta'e immoo akka dividendiitti bifa kaashiidhaan yookiis bifa sheeriidhaan kaffalaa fi jechuudha shareholderoota isaa fi so yeroo kanas shareholderoonni ammas maal godhu? Kaashii fudhatan sanarratti maal godhu? Taaksii kaffalu jechuudha. Already corporationiin akka corporationummaa isaa sanatti maal godheera? Taaksii kaffaleera. Dabalataan immoo shareholderoonni eessatti kaffalu jechuudha? Waan dhuunfaatti fudhatan sanarratti kaffalu. Kanaaf double taxation jira. Inni kunis disadvantage corporationii keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanadha. Akkamitti foormii ta'a corporationiin kuni isa jedhuufi maal godhu? Namoonni muraasni jechuudha. Corporationii gaafa wanti jedhanii applicationii yookaan bifa iyyataatiin maal godhu? Government they file application with government agency in jurisdiction in which corporation is desired. File application gara government agency dhaan ergu jechuudha. Government grant a charterii kenna jechuudha. Government immoo inni kunis corporation haala salphaan hin dhaabbatu jechuudha. Seera meeqa keessa darbeetidha kan inni hundeeffamu jechuudha. Corporationiin shareholderoonni maal godhu? Shareholderoonni they vote in election of board of director at annual meeting and vote an action that require shareholder approval jedha. Shareholderoonni right akkamii qabu? Shareholders right jedhe maal godhu? Annual meeting jedhan maal godhu? Board of director filatu. Maalidha? Board of director kanaan approve ta'a. Maali? Shareholder voteidhaan kan inni approve ta'u jechuudha. Eenyu? Board of director jechuudha. Share corporate earnings through receipt of dividend. Rightiin inni biraan inni qabu maalidha? Earning isaa kana bifa dividendiidhaan ni fudhata jechuudha. Corporate earning waan hojjetee argamsiisu jechuudha. Corporationiin sun bifa dividendiidhaan argata jechuudha. Shareholderiin immoo Kabran keep the same percentage of ownership when new shares are issued. Yookaas immoo inni kun preemptive right jedhamti jechuudha. Preemptive rightiin kun akkamidha? Gaafa sheerii kabiraa issue godhu corporationiin sun shareholderoonni duraa suni amma percentii 10 qabu taanaan ammas yeroo sheerii biraan issue ta'u maal mirga akkamii qabu jechuudha? Shareholderoonni warri duraa suni percentii 10 sana qabatanii mirga itti fufuu qabu jechuudha. Yookiis percentii 10 isaa bitu jechuudha. Ammas maaliifi sheeriin isaan achi keessaa qaban akka hin hir'annee fi mirga percentii 10 sana qabatanii itti fufuu qabu jechuudha. Preemptive right kan jennu isa kana jechuudha. Share in asset upon liquidation in corporation to their holding in proportion to their holding jedha. This called residual claim jedha. Yoo liquidate ta'e jechuudha dhaabbanni suni maalidha? Achi keessa aseetii sana mirga share godhachuu ni qabu jechuudha. Inni kunis immoo haala kamiinidha? Jalqaba eenyuuf kaffalama? Jalqaba creditorootadha. Creditoroota inni ittaanu preference shareholderoota. Preference shareholderii maal akka ta'e ni ilaalla gara fuulduraatti. Ittaansee eenyudha? Shareholders warra jennu jechuudha. Warra kana common shareholders jedhamu. As keessatti kana haasaa jirru by the way in default common shareholders dha. Kanaaf
maalidha? Jalqaba creditoridha, itti aansee preference shareholderootadha, itti aansee eenyudha? Residual claimers warra jedhaman yookiis immoo common shareholderoota jechuudha. Residual claim kan jennuufiyyuu maaliifidha? Erga creditoroonni fudhatanii isaa booddee preference shareholderoonni erga fudhatanii dhumarra waan fudhatanii fi residual claim kan jennuufi jechuudha. Inni kabiraan share issue consideration kan jennu when a corporation decide to issue shares it must resolve a number of basic questions jedha. Maal wajjin deal gochuu qaba gaafa share issue gochuuf jedhu corporationiin gaaffiiwwan asiin gaditti argaa jirtan kana wajjin deal gochuu qaba jechuudha. Innis how many share should it authorize for sale jedha. Hagam authorize gochuu qaba. Hammamtu eeyyamamee fi gurguruuf kan jedhu. How should it issue the share? Akkamitti gurguruu qaba? What the value should corporation assign to the share jedha. Inni kabiraan share sanatti hagam value hagam assign godha kan jedhudha jechuudha. Kabiraan egaa authorized share, issued share, outstanding share warra jennu kanadha jechuudha. Kabiraan kan nuyi ilaallu authorized share maal akka ta'e waliin ilaallu. A charter indicates number of shares that a corporation is authorized to share jedha. Authorized share kan jennu charterii sanaan charterii governmentiin grant godhe yookiin charterii governmentiin kenne sanaani maalidha? Authorized gaafa jennu sheerii gurguruuf hayyamame jechuudha. Maximum sheerii inni corporationiin gurguruu danda'udha jechuudha. Authorized share jechuun charterii sanaan kan eeyyamamee fi maximum sheerii corporationiin issue yookiis immoo gurguruu danda'u jechuudha. Gabaabumatti charterii sanaan kan eeyyamamee fi jechuudha. So number of authorized share is often reported in equity section. Equity section of statement of financial position keessatti equity section jalatti maal ta'a? Report ta'a jechuudha. Authorized sharing kun jechuudha. No formal accounting entry. Accounting entry nuyi galmeessinu hin jiru jechuudha. Authorized share kanaaf jechuudha. Share maximum amount corporationiin yookiin dhaabbanni corporate ta'e kuni gurguruu danda'udha jenneerra. Kanaaf immoo accounting entry nun barbaachisu jechuudha. Issuance of shareidha. Inni kabiraanii company issues ordinary share directly to investor or indirectly through an investment banking firm jedha. Issuance of share gaafa aksiyoona gurgurtaa aksiyoonaa isa jennu jechuudha. Gabaabumatti ordinary share kana yookaan common share kan jennu kana directly gurguruu danda'a, indirectly investment banking dhaan gurguruu danda'a jechuudha. Kana jechuun directly gaafa jennu directly maal gochuu danda'a? Investorootatti gurguruu danda'a. Indirectly gaafa jennu immoo inni maal godha? Eenyutti gurguraa? Investment bank firmiitti gurguraa jechuudha. Investment bankiin hojiin isaa kanadha jechuudha. Kana investment bankiin immoo maal godha? Publicittidha kan inni gurguru jechuudha. Kaashii eenyurraa fudhata? Dhaabbanni corporationii kun investment bank irraa fudhata. Investment bankiin immoo maal godha? Publicitti gurgureet maal godha jechuudha? Sanarraa argata jechuudha. Kanaaf factors in setting price of new issue of shares jedha. Factory yeroo sheerii haaraa tokko sheerii already gurgurame hin beekne tokko gaafa issue goonu factory nuyi consider gochuu qabnu maalidha? Company anticipated future earning hagam irraa argachuu danda'a, hagam generate gochuu danda'a kan jedhu consider gochuu qabna jechuudha. Expected dividend per share per share tokko bitee yookaan aksiyoona tokko bitee hagam argachuu danda'a dividendii
per share aksiyoona tokkoof dividendii hagam argachuu danda'a isa jedhullee consideration keessa galchuun namarra jiraata jechuudha. Current financial position financial position dhaabbanni sun amma irra jirullee consideration keessa galchuun irra jiraata. Current state of economy kan dhaabbata sanaa qofaa osoo hin taane haalli economic condition illee ilaalamuutu irra jiraata jechuudha. Inni kabiraan current state of security market dha. Security marketiin haalliin amma irra jiru maal fakkaata kan jedhullee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Inni kabiraan market price of the shares jedhudha jechuudha. Par value market price baay'ee ilaalla waan ta'eef sinii galaa deema. Share of publicly held company are traded on organized exchange jedha. Publicly held company yoo ta'e jechuudha. Sheeriin isaanii namootaaf banaadha. Publiciif banaadha jechuudha. Publiciin sheerii isaa bituu danda'a jechuudha. Publicly held company kan jennu jechuudha. Kanaaf sheeriin publicly held company kuni maalirrattidha kan inni exchange ta'u jechuudha. Organized exchange jechuudha. Amma maalidha Itoophiyaa keessatti banameera. Itoophiyaan security exchange jechuudha. Achirratti kan nuyi trade gochuu dandeenyu jechuudha. Malee akka durii sana informaalii miti jechuudha. Kanaaf Ameerikaa keessatti immoo Amerikaan New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Exchange warra jennu sanan fa'i jechuudha. Warra akkasii sana organized trade exchange warra jennu isaan kana jechuudha. Achirrattidha kan inni trade goonu yookaan kan isaan bitaman kan isaan gurguraman jechuudha. Publicly held company jechuudha. Interaction between buyer and sellers determine price per share. Market price share tokko kan inni determine godhu jechuudha. Interactionii baayerii fi seelerii gidduu jiruun jechuudha. Kan inni determine ta'u jechuudha. Price per share gatiin aksiyoona tokko kan isheen murtooftu interactionii sanaan jechuudha. Price tend to follow trend of company earning and dividend. Interactioniin baayerii fi seelerii gidduu jiru immoo maalidha? Yeroo baay'ee maal hordofa jechuudha. Company earningii fi dividendii. Yeroo baay'ee maal jechuudha? Baayeroonni kan isaan kaffalanii hagam kaffala? Dividendii hagam waggaatti hammam argata? Hagam bu'aa qabeessadha kaampaaniin kun. Erga bu'aa qabeessa ta'e immoo dividendii hagam naa kaffaluu danda'a jedhaniitidha kan isaan sheerii sanaaf kaffalan jechuudha. Kanaaf piraayisiin kun maal follow godha jechuudha? Kaampaanii earningii fi dividendii paymentii follow godha jechuudha. So factor behind the company control may cause to day to day fluctuation in markets jedha. Factoriin tokko tokko kaampaanii to'annaa kaampaanii sana kan ta'an fluctuationii uumuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf market pricing kun fluctuate ta'uu ni danda'a jechuudha. Market pricing fluctuate ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan par value or no par value shares jedha. Par value gaafa jennu immoo maalidha? Par value suni akka marketii sana interactionii seelerii fi baayeriidhaan kan determine ta'u miti jechuudha. Inni kun par value gaafa jennu par value determined legal capital per share that company must retain in business for protection of corporate creditors jedha. Legal capitalidha par value kan jennu kun jechuudha. Legal capitalii legal capitalii ta'e kana jechuun legal capitalii ta'e per share hagam maallaqanni per shareedhaan qabu jechuudha. Sharein tokko haga kana birrii doolaara tokko doolaara 10 ta'uu dandeessi. Per share legal capital ta'ee itti kenname jechuudha. Kana jechuun at minimum ishee kana retain gochuu qabaa jechuudha biizinesiin tokko jechuudha. Inni kun immoo maaliifidha kan inni dhaabbate corporate creditoroota sana protect gochuuf jechuudha. Even gaafa liquidate ta'u sana of harkaa dhabuu hin qabu jechuudha. Akka jechuuti yaadisa. Kanaaf par value market price irra addadha. Par value legal capitalidha. Legal capital per shareidha. Per shareidha. Kana
kan kaampaaniin tokko at minimum level maal gochuu qabu retain gochuu qabudha. Inni kun immoo kireediteroota korporeetii sana maal gochuufidha protect gochuufidha kan inni dhaabbate jechuudha. Kanaaf par value fi market pricing garaagaridha jechuudha. Yeroo argitan kan adda baastanii beekuu sinirra jiraata jechuudha. Today many government do not require a par value dha. Yeroo ammaa kana garuu baay'ee par value waan jedhamu fayyadamaa jiranidha bakka garaagaraatti jechuudha. No par value share is fairly common today jedha. Yeroo ammaa kana kan beekamu jechuudha. Bakka baay'eetti kan beekamu par value kan hin qabne sana jechuudha. In many country board of director assign state value to no par value. Par value yoo hin qabne jedha bakkoota garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti board of directoronni stated value assign itti godhu. Kana jechuun akka legal capital sanaatti kan fayyadamu stated value ta'e way assign itti godhu jechuudha. Yoo par value hin qabu ta'e sana jechuudha. Legal capital per share sana ofii assign itti godhu jechuudha. Board of directors biyyoota garaagaraa keessatti kan beekamedha kuni. Equity is identified by various name jedha. Equity jechi jennu kuni neemii garaagaraa moggaasa garaagaraa qaba. Innis stockholder equity kan jennu, shareholder equity jenna, corporate capital jenna. Warreen kanaan waamuu dandeenya. Equity section of corporation statement of financial position consists of two parties. Party lama qaba. Equity section corporate statement of financial position kan jennu jechuudha. Balance sheetiin corporation form of business equity section isaa kutaa lama qaba. Innis share capital kan jennuu fi retained earning. Share capital maalidha? Retained earning maalidha kan jennus ni ilaalla jechuudha. Share capital gaafa jennu, share capital is the total amount of cash and other assets paid into corporation by shareholders in exchange of shares. Kana jechuun share capital kan jennu total amount of cash jechuudha. Cash shareholderonni corporation sanatti kaffalan in exchange of kaffalanii maal godhu? Yeroo share bitan cash kaffalu. Kaashiin suni sheerii sana bituuf kaashiin isaan kaffalan sun share capitalii jennaa jechuudha. Total kaashiin sun share capitalidha. Retained earning immoo maalidha? Amma sababa inni dhaabbateef egaa bu'aa corporationiin sun net income yookiis immoo profit generate gochuufidha. Profit generate gochuuf erga ta'e egaa retained earning kan jennu net income that a corporation retain for future use jechuudha. Maalidha? Akkuma beektan jechuudha. Retained earning kan jennu maalidha? Amma kaampaaniin suni biizinesii sana operate godhee profitiin argata yookiis net income ni argata jechuudha. Net income erga argate jechuudha. Taaksii erga irraa kaffalee net income argate jechuudha. Maalidha? Net income sanarraa akka dividendiitti shareholderoota isaaf hin kaffala. Muraasa immoo dhaabbata sana operate gochuuf gara fuulduraatti jechuudha. Ittiin run gochuuf maal net income sana keessaa muraasni biizinesii sana keessatti retain ta'ee hafaa jechuudha. Hundi akka dividendiitti hin kaffalamu jechuudha. Ammauntiin hafte sun maal jedhamti jechuudha? Ammauntiin hafte suni retained earning jennaa jechuudha. Net income is recorded in retained earning by closing entry jedha. Amma net income yookiin net loss warri jennu bifa kamiinidha kan isaan gara retained earning deeman jechuudha. Closing entry hojjechuunidha kan nuyi gara equity itti dabarsinu jechuudha. Partii equity ti retained earning gara retained earning geessuun immoo maal gooneeti maal fayyadamneeti jechuudha. Closing entry fayyadamneetidha. Maaliifi net income or net income net loss warri jennu kuni temporary account waan ta'aniif jechuudha. Isas immoo akkamitti close goona income summary fayyadamneetidha.
Maalidha ni yaadattu yoo ta'e closing entry yeroo hojjennu jechuudha. Jalqaba net losses haa ta'u jalqaba maal goona revenue expense warra jedhanii gara maaliittidha kan nuyi close goonu jechuudha. Income summary tti close goona. Income summary kana immoo gara maaliitti nuyi gara kamitti close goona? Gara retained earning tti close goona jechuudha. Bifa kanaan closing entry kan fayyadamnu jechuudha. As keessatti amma income summary tti close ta'eera net income jechuudha. As keessa net income jira waan ta'eef for example jedha assuming that net income for ABC Corporation in its first year of operation is birr 30 million. The closing entry is income summary maal goona debit goona retained earning credit goona. Otoo loosii ta'e immoo maalidha galagaltoota jechuudha. As keessatti otoo net loosiidha ta'e inni asitti net income ta'e kun maal goona retained earning miliyoona 13 kan inni debit ta'u income summary miliyoona 13 credit ta'a ture jechuudha. As keessatti net income waan ta'eefidha kan inni debit ta'e jechuudha. Bifa kanaan close goone gara equity section itti dabarsinaa jechuudha. Net income net loss warra jedhaman kana equity section jala ammoo kam jaladha retained earning jala ta'a jechuudha. Revenue expense warra jedhamani kuni jechuudha. Egaa comparison of the equity account reported on statement of financial possession for proprietorship and corporation jedha. Compare gaafa godhudha jechuudha. Gaafa proprietorship ta'u yookiis businessii nama dhuunfaa tokko gaafa ta'u yookiis owner capital jenna isaa booddee normal balance isaa asiin ta'a jechuudha. Corporationii gaafa dhufnu immoo share capital ordinary jenne normal balance isaas keenya kabra retained earning kan jedhus dhufee iddoo kanatti normal balance isa credit goona jechuudha. As jala maaltu jira owners capital kan jennu qofa jechuudha. As garuu equity section isaa share capital ordinary jenna kanaatti retained earning jenne bifa kanaan kaa'aa deemna jechuudha. Inni kabiraan accounting for ordinary share jennu accounting isaatti ce'aa deemna ga'a amma more theoretically dha kan nu yaasaa turre jechuudha. Issuing a par value ordinary share for cash jedha. Akkamitti akka gaafa issue goonu jechuudha. Gaafa sharing gurguramu akkamitti akka galmaa deemudha jechuudha kan nu ilaalaa deemnu. Par value does not indicate share market price jenneerra. Dura kan sinitti hime market price fi par value garaagaridha. Par value per sharing jechuudha. Maaliifi par value legal capital per share dha. Legal capital dha. Minimum amount kan inni retain gochuu qabu creditoroota protect gochuu fi legal capital dha jenne. Market pricing garuu maalidha interactionii sellerii fi buyeridhaan kan determine ta'udha. Innis waan baay'ee consideration keessa galchaniiti murteessuu jenne. Innis company earning dividend payment isa sana ilaalameeti kan murtaa'udha jenne jechuudha. Kanaaf garaagaridha isaan kun. Par value does not indicate share market price kan inni jedhuuf. Cash profit from issuance of par share may equal to or greater than or less than par value ta'a jechuudha. Kaashiin hammi nuyi itti gurgurre suni par value keenya jechuudha. Par value fi market pricing garaagar jenne kaashiin nuyi sheerii gurgurre arganne suni par value sana wajji walqixa ta'uu danda'a. Sanaa ol ta'uu danda'a. Sanaa gadi ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu par value gaditti yeroo baay'ee reeriidha kan inni par value gaditti gurguramu jechuudha. Baay'ee reeriidha. Yeroo baay'ee equally yookiis immoo isaa olitti gurgurama jechuudha. Sharing tokko par value olitti yookiin haga par value sanaan issue kan inni ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Garuu kamsin beekuu qabdan cash proceeding yookiis kaashiin sheerii sana gurgurree irraa arganne par value sana ol ta'uu danda'a, wal qixa ta'uu danda'a, isaa gadi ta'uu danda'a kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Issuance of ordinary share for cash jedha. Gaafa ordinary share keenya kaashiidhaan gurgurru akkamitti galmeessinaadha. Maal goona
credit par value share to share capital ordinary jenna. Record separate account proceed that above or below par value kan jennu jechuudha. Maalidha? Amma sheerii gaafa gurgurru maal goona? Jalqaba maal goona? Kaash jenna. Kaashiidhaan gurguraa jirra yoo ta'e. Kaash goone deebiit goona. Isaa booda par value per sharein jira. Haga per share sana par value'dhaan gurgurame akka share capitalitti galmeessina. Par value olitti kan gurguramte sana immoo accountii biraa uumneet maal credit goona jechuudha. Ka biraa maal goona jechuudha? Share premium jenne credit goona jechuudha yeroo galmeessinu. Share premium jenneeti. Bifa kanaan galmeessina jechuudha. Example'dhaan ilaalaa deemna sirriitti ni gala. Assume that C corporation issues 20 share of 10 par value common stock for birr at cash 10. Entry to record transaction is jedha. Meeqatti gurgure amma as keessatti meeqadha kaashii meeqaan gurgure jechuudha dhaabbanni kuni. Par value isaa 10 market price isaas amma asirratti 10 jechuudha. Wal qixa jechuudha. Kanaaf amma accountii biraa uumnuu qabnu kaashii keenya maal goona? Meeqaan debit goona jechuudha. Meeqa ishuu godhe? 20 ishuu godhe. 20 tokkoon sheeriin immoo meeqa? Birri 10 jechuudha. Yoo doolaara 10 jechuudha. 10 baay'isnee arganna. 200 ta'a jechuudha. 200 kaashii debit goona. Share capitalii keenya maal goona? Credit goona jechuudha. Share capital ordinary jenne 200 maal goona? Credit goona jechuudha. Wal qixa waan ta'aniif as keessatti. Example lammaffaan kun immoo maal jedha? Assume that a C corporation issue 200 share of $10 per common stock for cash at $15. The entry to record the transaction is that. Kun immoo par value isaa 10 market price isaa immoo meeqadha? 15 jechuudha. Isa kana immoo akkamitti galmeessinaadha? Amma maal goona jechuudha? Cash jenneeti. Cash jenne cash proceeding asirraa argamu market price isaatiin galmaa'uu qaba jechuudha. Cash proceeding maal jenna jechuudha? 20 baay'isuu maal goona? 15 jenneeti arganna. Ishee kana debit goona kaashii jenneetu. Innis 300 moo akkamidha? 300 fakkaata. 15 yoo baay'istanii 300 jechuudha. Isaa booddee maal goona? Share capital kan jennu gaa amma maal goona? Hundasaa share capital jenneen galmeessinu. Haga par value kanaatti maal goona? Share capital jenna. Sanaa olitti kan jirtu immoo share premium jenneeti galmeessinaa jechuudha. Kanaaf share capitalii keenya meeqaan galmeessina jechuudha? 200 jechuudha. 10 baay'isuu 20. Innis 200 jechuudha. Share premium jennee immoo meeqaan galmeessina jechuudha? Accountii biraa share premium jennee par value olitti kan gurguramte 5 irra dabarti mitiire. Kana jechuun market pricing 15 par value 10 5 caalti jechuudha. 5 baay'isuu 20 immoo meeqa? 100 jechuudha. 5 baay'isuu 20 jechuun 100 immoo share premium jettee galmoofti jechuudha. Bifa kanaan galmeessitu jechuudha. Qallaaliidhaan. Kanaan akkasitti galmeessinaa. Kabiraan immoo maal goona? Assume C corporation issue 20,000 share of 10 par value common stock for cash at $8 jedha. The entry to record transaction is jedha. Amma gaa as keessatti garuu reeriidha jenneerra par value isaa gaditti kan inni gurguramu yeroo baay'ee reeriidha jenneerra garuu amma yoo gurgurame akkamitti galmeessinaadha as keessatti jechuudha. Kanaaf maal goona? Yoo already amma fakkeenyaaf gabaamatti sin hubachiisuuf jechuudha. Par value gadi waan ta'eef maal goona? Kaashii meeqa jenneeti credit goona jechuudha.
kaashiin keenya meeqaan credit godha? Credit goona 20 baay'isuu 8 credit goona. Debit goona jechuudha sorry. 20 baay'isuu 8 jechuun 160 mitiire kaashiin keenya kanaan debit ta'a. Isaa booddee share capitaliin immoo meeqaan credit ta'a? 1000 credit par value isaa meeqadha? 10 waan ta'eef 10 baay'isuu 20 jechuun immoo 200. Amma garaagarummaan as jirti gaasitti. Kanaaf below waan ta'eef kan inni gurguramee fi already hagam galmeessineerra share premiumii keenya 100 galmeessineetu. Kanaaf garaagarummaa ishee kana maal goona? Share premium jennee debit goona jechuudha. Meeqaani 40,000 jechuudha. Isheenis 20 baay'isuu 2 jechuudha. 8 fi 10 gidduu garaagarummaan jirtu 2dha mitiire. Ishee 20 baay'isuu 2 yoo baay'istan 40,000 jechuudha. Garaagarummaa ishee kana debit goona jechuudha. Share premium isa dura maal gochaa turre? Credit gochaa turre amma debit goona jechuudha. Already share premiumii harkaa hin qabnu yoo ta'e share capitalii debit gochuu hin dandeenyu yoomiyyuu jechuudha. Legal capitaliin keenya debit ta'uu hin danda'u. Kanaaf maal goona ree? Retained earningii keenya debit goona malee already share premiumii creditii ta'e hin qabnu yoo ta'e share capitaliin debit hin ta'u. Retained earningiitu maal ta'a malee? Debitii ta'a malee jechuudha. As keessatti garuu example 2 keessatti share premiumii 100 galmeessineerra waan ta'eef amma gaafa below par value gaafa gurguramu jechuudha. Share premiumii keenya debit goona jechuudha. Kanaaf as keessatti kaashii 160 debit goona, share premiumii 40 debit goona, share capitalii keenya meeqaan credit goona jechuudha. 200 credit goona jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi galmeessinu. Example kabiraadha. Inni kun immoo maalidha? Yeroo par value hin qabaanne jechuudha. Par value qabaate stated value gaafa hin qabaanne jechuudha. Assume that C corporation issues 20,000 share of $15 stated value jedha. Common stock for cash at $18. The entry to record transaction is jedha. Akkam transaction isaa galmeessinaadha. Inni kunis yeroo transaction isaa galmeessinu stated value kana akka par value itti fayyadamna jechuudha. Waa biraan qabu. Akka par value itti fayyadamna. Ishee kana immoo akka market price dha jechuudha. Kanaaf 20 kaashii keenya maal goona? 20 baay'isuu meeqaan galmeessina? Kaash jenne debit kan goonu 20 baay'isuu 10 jechuudha. 20 baay'isuu 18 debit goona. Isaa booddee share capitalii keenya immoo hagamiin galmeessina? 15 baay'isuu 20 galmeessina credit goona jechuudha. 20 baay'isuu 15 akka par value itti fayyadamna stated. Garaagarummaan immoo gaamma as keessatti sadiin caalti waan ta'eef share market share pricing stated valuetiin ishee sana immoo maal goona? Share premium jenneeti 3 baay'isuu 20 credit goona jechuudha. Share premiumii keenya immoo jechuudha. Bifa kanaan hojjenna jechuudha. Par value hin qabu yoo ta'e, stated values hin qabu yoo ta'e immoo maal goona? Par values hin qabu, stated value hin qabus yoo ta'e guutummaa ishee maal goona? Akka share capitaliitti galmeessina jechuudha. Kanaaf amma as keessatti assume jedha C corporation issues 200 share of no par no stated common stock for cash at $18 jedha. The entry to record transaction is jedha. Akkamitti galmeessina? Par values hin qabu, stated values hin qabu. Kanaaf maal goona ree? Kana guutummaa ishee akka share capitaliitti galmeessina. Kana jechuun cash jennee meeqaan galmeessina? 20 baay'isuu 18 galmeessina jechuudha. Meeqa jechuudha? 360 fakkaata. Share capital jennee immoo guutummaa ishee jechuudha. 20 baay'isuu 18 360 credit goona jechuudha. Yoo par values stated values hin qabaanne jechuudha. Kana fakkaata. Kabiraan issuing ordinary share for service or non-cash asset jedha. Corporation also may issue share for service
or attorney or consultant jedha. Non-cash asset or land or building or equipment jedha. Maal gochuu danda'a? Gaafa ishuu godhu ordinary share kana kaashii dhiisee maal gochuu danda'a? Amma fakkeenyaaf attorney abbaan alangaa tokko yoo tajaajila nuu kenneera yoo ta'e, tajaajila seeraa nuu kenneera yoo ta'e, sheerii itti gurguruu dandeenya jechuudha. Tajaajila isaa sana sheeriin jijjiiruu jechuudha. Kabraa immoo buildingiidhaan jijjiiruu dandeenya, sheerii akkasuma equipmentiidhaan jijjiiruu, laandiidhaan jijjiiruu dandeenya. Instead of cash jechuudha. Kaashii dhiisne. Yeroo kana akkamitti galmeessinaa isa jedhudha. Cost is either fair market value of consideration given up or the fair value of consideration received, whichever is more clearly determinable jedha. Yeroo kana fair value assetii given up ta'e yookiis immoo market value considerationii received ta'e sana fayyadamuu qabnaa jechuudha. By the way, waan kana barattan jechuun advanced chapterii ta'e wayii fixaa jirtu jechuudha. Kanaaf sirriitti hubachuun sin barbaachisaa jechuudha. Assume jedha. Si corporation issue gara fakkeenya isaa taaceenu jechuudha. Assume a corporation issue 500 share of $10 per common stock with a current market price of $12 to buy land, and assume that the market value of land is not objectively determinable. The transaction is recorded as follow. Elama maalidha? Market price maaliitu beekama? Share beekama. Garuu kan landii sana objectively determinable miti. Kanaaf maal goona? Maal jenneera? Fair value yookiin market value asset given up yookiis immoo consideration received jenneera. As keessatti gaa tokkoon isaanii beekama waan ta'eef tokkoo isaa fayyadamna jechuudha. Yoo kan laandiin beekamne iyyuu kan sheeriin beekama waan ta'eef kan sheeriitiinidha kan inni galmeessinu jechuudha. Kanaaf as keessatti maal goona jechuudha? Laandi jennee maal goona? Meeqaan kan inni intinii ta'e 12 baay'isu 500 jechuudha. Meeqa? 5 baay'isu 12 jechuun 60 60 akkas 60 deebiit goona laandi jenneeti jechuudha. Kaashii miti kan ishuu gochaa jiru. Share capital jenneeti gaa maal goona? Kuma meeqaan jechuudha? 10 baay'isu 500 jechuudha. Sorry as keessatti kuma 6dha jechuudha. 6 baay'isu 500 jechuudha. Kuma 6dha. Kanaaf laandii kuma 6 deebiit goona. Share capital jennee par value isaa 10 waan ta'eef 500 baay'isu 10 meeqa? Kuma 5 jechuudha. Isaa booddee 12 baay'isu share capitalii kuma 5 galmeessine garaagarummaan immoo par value of market price gidduu meeqa jira? 2 jira. 2 baay'isu 500 jechuun immoo meeqa? 1,000 jechuudha. Share premium keenya immoo 1,000 maal goona jechuudha? Credit goona jechuudha. Bifa kanaan galmeessine jechuudha. Sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Isa kana illee itti fufaa hojjedha. Bifa kanaan galmeessaa deemtu jechuudha. Example kanas hojjedha. Ani ammaaf yoon darbe gaarii naaf fakkaata. Sirriitti hubattaniitu jedhee waan yaadeefi. Kabiraan accounting for preference shares kan jedhudha jechuudha. Typically preferred share have priority as to distribution of earning asset in event of liquidation. Preference share kan jennu immoo gosuma shareholderii ta'anii jechuudha. Shareholderii ta'anii maalidha? Preferred right qabu jechuudha. Preferred right qabu isaan kun immoo more eenyurra jechuudha? Warra common stock yookaan ordinary shareholderootarra right adda ta'e qabu xiqqoo isaan irra jechuudha. Yeroo kamii? Yeroo dividendii fi yeroo assetiin liquidate ta'u jechuudha. Kana jechuun yeroo dividendii kan dursee dividendii fudhatu jechuudha. Eenyudha? Preferred shareholderootadha jechuudha. Osoo common stockholderii hin kennin eenyuuf kennama jechuudha? Dursa
preferred shareholderootaaf. Yeroo liquidate ta'us kaampaaniin suni maalidha eenyu fudhata jechuudha dursee preferred shareholderoota kana fudhata jechuudha. Garuu preferred shareholderoonni kuni maalidha voting rightiin qabani. Voting right jechuun voting rightiin by the way corporationii keessatti baay'ee murteessaadha. Maaliif hammi sheeriin ati keessaa qabdu suni waan share waan votii jetti waan ta'eef jechuudha. Namni sheerii baay'ee qabu carraa yeroo dhaabbata sana maal godhu influence gochuu waan qabuufi baay'ee murteessaadha voting rightiin. Kanaaf preferred shareholder warri jedhaman kuni voting rightiin qabanii jechuudha. Kana beekuu qabdu. Accounting for preference share are at issuance is similar to that of ordinary share jedha. Kun salphaadha. Akkuma shareholderoota sana par value share premium uumne bifuma sanaan galmeessina jechuudha. Salphaadha yeroo issue ta'u jechuudha intaniin isaanii. Kanaaf kan sin beekuu qabdan preference shareholderoonni voting rightiin qabanii garuu immoo raayitii dursaa mirga dursaa qabu jechuudha. Maal keessatti dividendii keessattii fi asset in event of liquidation jechuudha. Kan isaan fudhatan fixed dividendiidha by the way. Fixed dividendiidha. Dhaabbataadha already knownidha. Dividendiin isaan fudhatanii hammi isaan fudhatan jechuudha. Kan shareholderoota kan common shareholderoota garuu maalidha variable dividendiidha jechuudha kan isaan fudhatanii jechuudha. Kanaaf more riskiidha by the way shareholder common shareholderii ta'uun jechuudha dhaabbata sana keessatti more riskiidha. Akkasuma immoo wanti more riskii ta'e financial management as keessatti yoo apply gootan maalidha wanti more riskii ta'e more returns immoo ni qaba jechuudha. Return irrattis more isaantu antaniidha jechuudha. Osoo asirratti nu ga'ee gaarii natti fakkaata. Kutaa ittaanu accounting for treasury shares dividend and split warra jedhaman kan waliin ilaalla jechuudha. Har'aaf kanuma irratti nu gaha. Horaa bulaa galatooma.